diigan kun mana yeellaa ittiin diigan kun ergisa bar aangoon guddaan ka isaati yoo fedhe jaannata si galchet jaannata keessatti jaartii 72 sitti fuudha kuno maasha Allah rabbi warra jaannata nu haa godhu dadhabne dhadhaa asirratti ilaalaa oolu dhadhaan achi keessa jira ka guyyuu irraa duurummaan irraan banne sini gale sila guutuu keessan ila sheekaara callisellee gaafa masjidni gubatu maa cadhifte maa dhayxee diinki yaa'ii wareegame xiqqoo haga fedhe imaama fedhe haa ta'u itti ol darbee keessaa gafuu haa argu laala isaadha diin rabbii qomaa qabu ka yeroo masjidni rabbi diigamu calliseetiin taa'u mootummaan na hidha jedhee mootummaan na hidha ka kitaabni rabbi yeroo gubatu callisu osoo diin rabbii qomaa qabu haafizul quraan ta'ee argite nafsiyaa ufiitiif jiraachuu jecha akka waan waggaa kuma asirra jiraatuu callisu sila xiqqoo